kadhannu. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galatamu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee samii irratti akkuma ta'e akkasuma lafa irratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya irra nuuf kenni. Yakka keenyaas nuu dhiisi. Nutis kan nu yakkan akka dhiifnu qorumsaatti nu galchi. Amarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan ameen. Yaa giiftii keenya dubroo Maariyaam nagaa argamaa Gabriel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis roodhaadha. Yaa Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Firiin gadameessa kee kan eebbifameedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyoo si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Kiristoos irraa araara nuuf kadhadhu. Cubbuu keenya akka nu dhiisu bara baraan ameen. ሰላም ለኪ ዘነሰግን ለኪ ማርያም ምንን አስተዋቋቂ ማርያም አዊት ማሰለሚኪ በእንታና ሚኪ ወያቂ ነው ኪ ማይበረ ነው ድንግል ማርያም ጸሎተ እግዚአብሔር ማርያም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ዲንነማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሁሉም ሕዝበ ክርስቲያን ቀበሙ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለምስዋን ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት አባ መርቆሬዎስ አባ ማትያስ ቀበሙ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለምስዋን ሊቃነ ጳጳሳት ቀበሙ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሀገሪቱና ኢትዮጵያ ቀባ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለማህበሬ ማህበረ ሐዋርያት ቀባ ማተወልዳ ወልዳ ዱካ ቦታ ቀባ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነፍሳተ ሙታን ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሀገሪቱና ኢትዮጵያ ቀባ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለአግብርታ ወለአይማታ ይኩነን ወልታ ኦ ማርያም አይሪድ ጸሎትን ቀድማን መሩ ለእግዚእነ ይባርከን ብሩክ ወልዲኪ ቀድሰን ቅዱስ ወልዲኪ ያንሳን ንጹሕ ወልዲኪ ለአግብርቲኪ ወለአይማቲኪ ለዓለመ ዓለም አደኬኛ ጊፍቲን ኬኛ አርሜን ኬኛ ማራም ዱካ ቦታ ራጆታ ቁልቁሎታ ኮ ቢፈም ከዳተምቴ እንደ ኬኛ ኑፋ ከዳተምቱ ወልገይ ኬኛ ዋቀዮ ጎፍታን ኬኛ ኑፋ ኤቢሱ ኡመተ ኬኛ ብየ ኬኛ ሰበ ኬኛ ዋቀዮ ኑፋ ኤጉ ጎፍታን ኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዳ ከነሳ ኑፋ በልዲሰ ከኑ ጉዱሴ የመሰር ጃለለሳ ኑፋ ተው ወልዳ ከና ቤኩምሰ ሳኒን ኡምነ ሳኒን ቀቤኛ ሳኒቲ ያደ ሳኒ ወረደ ገረን ዋቀዮ ሁንደ ገቲ ልቡ ፈይነ ጅሬኛ ዋቀዮ ሀላቱ ሻታ ሱሱፊ Sagantaa kana nagaan jalqabsiisa akka nu xumursiisuuf abbaa keenya hojjennee haa kadhannu. Abbaa keenya samiirra jiraattu maqaan kee galateeffamu mootummaan kee haa ta'u jaalalli kee samiirra akkuma ta'e buddeena keenya nuuf kenni yaada keenya nuuf dhiisi nuti isaan akka ni fakkattisnu qorumsaatti galchine amarraa nuti malee mootummaan kan keetiiru humnis galannis barbaadameen nagaa iftee keenya dubroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutiin nagaa siin jenna yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis dubaroodha yaada Waaqayyoo ati nagaan siif haa ta'u ati dubartoota hundaarraa fo'amtee kan eebbifamteedha firiin gadameessa keetis kan eebbifameedha kennaan kan guutamtee gammadii Waaqayyoo si wajjin jira jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya nuuf dhiisi hanga bara baraatti ameen.
Isa sinarraa argitan kana arguudhaaf hawwaniin argine, isa sinarraa dhageessan kanas immoo dhaga'uudhaaf jaallatanii hin dhageenye. Iji keessan kan kana argee fi gurri keessan kan kana dhaga'e kan eebbifamedha. Kuninis immoo akkuma isaanii kan geenye nu taasisi. Jecha wangeela keetii dhageenye hojii akka oolchinuufi. Samii keessattis biiftuudhaaf godoo hin dhaabe. Faarfannaa Daawit boqonnaa 19 lakkoofsa 'Amen.
Faisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. እግዚአብሔር